Piroojeektonni armaan duraa harkifachuun komii nutti ta'aa turan yeroo ammaa kana saffisaan hojjetamaa jiraachuun nu gammachiiseera. Kanaafis furmaata waaraa nu argachuu qabu jedhan jiraattonni aanaalee Leemuu Bilbiloo fi bulchiinsa magaalaa Guddattuu Ruutaa. Baay'ee ariifachiisaadhaan baay'ee hojjetamaa jira jechuudha. Innaan Yunus immoo akka jiraataa ganda kanaatti baay'eetti gammannee jirra. Jiraattonni aanaalee Leemuu Bilbiloos piroojeektiin Finnaa waggaa lamaan dura ji'a 10 keessatti xumuramuuf lafa keenya kennine jidduudhaan adda citee rakkoo dhabnu saaxilee ture. Yeroo ammaa kana saffisaan hojjetamaa waan jiruuf saffisuma kanaan akka xumuramu to'annoof hordoffiin cimee itti fufuu qaba jedhan. Waggaa afur lakkoofseera piroojeektiin kun bara 2013 irraa yammaree hagammaa yaa kun hojii xiqqoo qasaa jira jechuudha waan xumuramee hin argine jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeknu nu lafa keenya irraa buqqaanee oduu akkuma buqqaane immoo lafuma hafe sanittuu bishaan kan argannee itti fayyadamne bu'aa gaarii anuuf. Hanga ammoo taa'uun isaa kun immoo nu bu'aa qabeecha jennee yookiin ibsine. Irraa fi jallisii irraa xaqqamamtuu nuun jedhan. Fayyadamne awwaarri bichaanuu kun nu miidhaa jira shiniin keenya bun midhaan keenya akkatti nyaannu amma halkanii dirasi. Piroojeektiin bishaanii Amarabbaa indatoo rakkoo diizaayinii fi qulqullina meeshaa ijaarsatiin osoo hawaasaaf tajaajilan kennina gaammaa taa'aa jiru furmaanni waaraan kennamuufii qabas jedhaniiru. Feeziin tokko tajaajila guutumatti kenneera. Feeziin lammaffaan gartokkeedhaan kenne kan sadaffaa garuu guutumatti kennuu hin dandeenye. Maanaajarri piroojeektii Finnaa Kojii Qacamaa obbo Roobaa Muuddinii fi gorsaan daandii aspaaltii Tayyaa Roobee Injiinar Ayyaaloo Mulgeetaas piroojeektota kanneen haga waxabajjii 30tti xumuruuf xiyyeeffannoon hojjechaa jirra jedhaniiru. Caamsaa 30tti hin fixna. Kanaaf piroojeektii waan hojjennee jira jechuudha. Halkanii guyyaa hojjechuuf jechuudha. Amma hojjetaa jirra. የመንገድ ወሰን ማስከበር daangaa daandii kabachiisuu wal qabatee rakkoo waan tureef hojiin daandii aspaaltii kun harkifatee ture. Amma halkanii guyyaa hojjechaa waan jirruuf hanga waxabajjii 30tti xumuruuf hojjechaa jirra. Walitti qabaan koree dhaabbii dhimma misooma baadiyyaa caffee Oromiyaa obbo Diriirsaa Waaqumaas piroojeektiin daandii aspaaltii Tayyaa Roobee fi piroojeektiin Finnaa aanaa Leemuu Bilbiloo harkifannaa keessaa ba'anii saffisaan hojjetamaa jiru jedhan. Aalamma qabatan kanaan yoo itti deeman gaafii uummataa sana yeroo gabaabaa keessatti deebi'uu akka qabu aadaa hojiillee jijjiiranii halkanii fi guyyaadha hojjetaa kan jiranii halkanis sa'atii dheeraa itti fudhatanii maashinaroota baay'ee galchanii hojjetaadha kan jiranii. Piroojeektiin Amarabbaa indatu ammoo komiin hawaasni kaasaa ture sirrii waan ta'eef furmaata waaraa barbaadas jedhaniiru. Iddoo ammatti argamnu kana keessatti hojiin misoomaa hedduu miliyoona hedduun lakkaa'amu maateraaliin maashinoonni dhimmi ilaallatu jenereetaroonni siisteemoonni adda addaa diriiranii garuu immoo sadarkaa kanatti tajaajila gahaa kennaa akka hin jirre komiin uummanni marii irrattis kaasaa ture dhugaa ta'uusaa mirkaneeffannee jirra.